Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya. Egaa haala yeroo ammaa ilaalchisee Jawaar Mohammad wajjin turtii gochuuf deemna. Hedduun keessanii Jawaar Mohammad haala maalirra jira jettanii nu gaafachaa turtanii amma qabannee dhiyaanne amma dhumaatti nu wajjin turaa jenna. Jawaar akkam? Nagaa akkam? Yaada. Egaa haalli halkan keessattuu halkan edaa ture gaariin fakkaatu. Mee daawwattoonni keenya hedduu dhimma kana baruudhaaf nu gaafataa jiru. Maaltu ta'e? Egaa halkan toora sa'aatii 6:20 akkas ta'an fakkaata. Anillee ruula kiyyeen ture. Kitaaba dubbisaan ture. Hirribni illee jijjiirra namaraa ture. Asitti balbala irratti konkolaattonni lama dhufanii ijoollee securitytiin ammuma kana ka'atii deemuu qabdanii jedhaniini garam deemna jennaan kunis hin galchuu ka'a deemaa jedhaniini ijoolleen akkamitti callifnee deemna jennaan meeshaa keessa fudhadhaa itti himuu qabna at least itti himuu qabna jennaan nimtanii itti himinaa waan tokko hin jedhinaa luutaatii meeshaa keessa qabadhaatii baha ajaja jedhamutti kenname ijoolleen nuti nama kana eeguudhaaf kan ramadamne halkan walakkaa kanaan eenyutti dhiifneeti namni bakka nu bu'u hoo eenyu replacementiin keenya eenyu jedhanii gaafatanii kunis hin galchuu seenaa makiinaa jedhanii hin didanii san booda ajajaa yookiin immoo komaandara VIP protection yookiin immoo eegumsa VIP komaandara Indaala jedhamutti bilbilanii komaandara Indaalanis deeqamsaan ammantan yoo baatan malee jechuun itti dhaadate kana gaa shakkii waan eegalaniif ijoolleen waraaban jechuudha dannoosaa. Erga dubbiin humna isaaniitti ol ta'ee fi komaandarri ajaja kennuu isaa hubatanii booda dhufanii hirribaana kaasanii waan deemu jiru naa ibsanii anis komaandarichaaf bilbileen gaafadhe waggaa duraa akkuma waan hojii sirnaatitti dubbate booda waggaan ani deddeebisee gaafii ciccimaa gaafadhu booma eegala jechuu dandeessa komaandarichi ajaja natti kenname ani hiyyeessaa ajjannatti kenname malee waan hin beeku hin jiru ijoollee achii baasii qofan jedhame malee sababa isaan bahaniif hin beeku naan jedhe eenyutu ajjasitti kenne jennaan nama komaandar Isaaq jedhamutu ajaja naa kenne jedhe san booda komaandar Isaaqis argachuu hin dandeenye gara na biraatiin itti aanaa komishineraa Malaakuu Fantaa qunnamsiifnee turre innis nama qunnamsiifne saniin ajaja nutti kenname jedhe ana garuu yeroo sanitti dubbisuu hin dandeenye jechuudha. Halkan egaa haala kanaan osoo jiru humni dabalataa naannoo kanatti piikaapiidhaan dabalamaa dhufuudha eegale. Kana keessatti teeshiniin dabalamaa dhufee qeerronis gara naannoo kanatti socho'e haala gamanatti waggaa dhiyaatan ijoollee keenya kana eegumsaa waliin sadarkaa walitti bu'uutti illee dhiyaatee ture jechuudha. Kanaafan maxxansaa ture. Waliigalatti wanni ani hubadhe booda bakka baay'een gabaa bilbilee odeeffannoo jiru kan gaafadhu wanni fakkaatu humna eegumsaas jiru baasuudhaan tarkaanfii irratti fudhachiisuudhaaf duriyyoota qopheessanii akka socho'aa turan kan odeeffannoon hangammaatti intelligensiin hangammaatti qabnu kan agarsiisu ijoollee ergasii baasanii booda kaka'umsa fakkeessanii akka waan namoonni aaran mooraa weeraritti tarkaanfii fudhachiisuudhaaf kan yaadamaa ture. Kanaaf immoo jala qophaa'amaa ture amma of dura deebinee galaallu akkuma agartutti walitti bu'iinsa tokko ture. Ibn kaleessuma galgalaa'u gaarii naannoo boolee bulbulaa kanatti asuma dhiyoo kanatti illee sosochii ture. Waliigalatti wanta karoorfamee tarkaanfii irratti fudhachiisuudhaaf deema akka ta'e kan hin hubadhu jechuudha. Wanta kana amma security warra si eegan jechuudha. Halkan waamuun warra security kana geggeeddaruun wanta akkasii kana dura tureera. Yoo ture immoo yeroo akkamii ta'uu qabaa yusula? Never. Bakka deemnuu fi baanu gabaas goonati. Rakkoon xiqqoo yoo jiraate naaf bilbilu. Yeruma kaanuu bilbilanii komishinarichi illeen ajajoonni VIP illeen warri intelligensi illee jiran yeroo rakkoon kamiyyuu uumamu fakkeenyaaf yeroo ajjechaan naannoo Amaaraattii fi asitti gaggeeffame sanitti humna dabalataa ergaa turanii erguu duratti immoo nutti himan turanii jijjiirama kamiyyuu anaaf bilbilanii anaaf ariyoon argatu dadhaban security head itti gaafatamaa eegumsaatti bilbilanii himaniit kan godhamu jechuudha. Bakka biraas gaafanneerra. Namootuma mootummaa keessas eegumsa irra turan gaafanneerra. Muuxannoo isaanii keessatti guyyaa tokko
eegumsi halkan walakkaa nama eegumsatti osoo himin bakka osoo hin buufamin namni kaafamee hin beeku. Namni kaafamee hin beeku. Kuni durin jirree waan hojimaata biyya kanaatti illee hojimaata biyya biraatti illee hin godhamin waan haaraa akka ta'edha jechuudha agarru. Amma ijoolleen si eegdu kuni warri security jechuudha. Otoo ajajoota isaanii sana fudhatanii halkan yeroo sanatti deemanii dhimmi kun garamitti deema kan jedhu yaadda. Dura kan hin yaade ijoollee kaasanii maybe ijoollee shakkanii ijoollee kaasanii dhufanii naqabuudhaaf yaadaniiti yaadni duraan wanni jedhe namoota bilbilee numaa'u ijoollee maa kaaftanii koottoo naan jettan nan dhufa bakka isaan jettanii barbaadan nan dhufa ijoolleen immoo poolisii federaalaati fidaa yoo jedhan nageessuu danda'u waan bilbilanii koottaa yoo naan jedhan danna diraa dammallaa koottoo naan jedhe malaa kun koottoo naan jedhe gaafii tokkoon gaafadhu yeroo barbaadan koottu naan jedhanii dhaqaan oola waa baay'een isaan gargaara koottu amma duras yeroo barbaadanitti jedhaniira kanaaf ijoollee waan shakkisiisu halkan walakkaa ta'uusaa jawaaritti osoo hin himne ana kan eeggamu osoo hin himne bayaa nama immoo osoo bakka hin buusin bayaa jechuun sun shirri cimaan akka jiru kan shakkisiise san booda gaggaafachuun eegalle edaa gurri abbaa fi maal jedhan keessa haasa'amaa ture jedhan kan inni akkanatti quufee nuti dubbatuuf eegumsa waan goonuu fi eegumsa kana irraa kaafnan nattanyaan likkiisa galchiti waan akkasii dubbatamaa ture jedhan namoota gurguddaa jibbutti. Sanirraa ugaa qorannu sosochiin adda addaa gara fuuldura uummata keenya kan hubachiifnu godhamaa ture. Deliberately dhibbaa dhibbatti uummata keenyatti kanan hin hubu wanni kaleessa galgala godhame waan takkaa godhamee hin beekne deliberately itti yaadamee kan godhame ta'uusaati. Amma gaha otoo warri ijoolleen security kun diduu baatanii wanti kun milkaa'ee har'a maaltu ta'a? An akkan konkuluud godhetti odeeffannoon qabuu fi information qabutti ijoolleen hin deemu jeequmsiin kaa naannoo kanatti dargaggeessiif durriyyeen dallarra utaalee dhufa tarkaanfiin irratti fudhata humni nageenyaa dhufee tarkaanfii fudhatee amaara aare naftanyaa aareetu tarkaanfii irratti fudhate jechuudhaaf qophaa'ameet jala murameet pilaan godhameet gatti seename jechuudha. Kana kan karoorfame. Ijoolleen garuu bifa ajaa'ibeen ijoolleen tun kan mootummaati. Mootummaan naarra made. Uummanni kan beeku qabu eebiyaatu qabaachuu dabda. Ani naan kenninaa jedhanii tureeyyu kan dhuunfaallee nan kaadda rakkatinaa jarri kun waan itti wacuu fi kan dhuunfaa qabachuu nan danda'an. Ijoollee mootummaati. Osoo ijoolleen diduu baatte ajaja biraas itti kennuu danda'u jechuudha. Ajaja biraa rukutaa jechuus ajaja itti kennuu danda'u. Waanuma ijoollee irratti konfidensii hin qabneef ijoollee baasanii warra biraatiin waan kana gaggeessuudhaaf itti yaadame jechuudha. Mee gara biraatti haa jennu waanuma kana wal fakkaatu namoonni yaada kennan tokko tarkaanfii kana haasaa muummicha ministeeraa kalee paarlaamaa irratti godha wajjiniin wal qabataa jedhanii kan shakkanis jiru. Dhimmi kun yookiin wanti uumame kun haasaa muummicha ministeeraa wajjiniin wal qabataa? Natti fakkaata. Kun koronaan gara fuuldura kan laallu ta'a. Irra caalaa rabbi beeka. Wanni muummichi ministeeraa kaleessa dubbate waan ajaa'ibaa natti ta'e. Maaliifi ifatti waa'ee miidiyaa kamii akka inni dubbatu beekamaa ture. Miidiyaan lammummaa alaa namni qabu bulchu kam akka ta'e beekama. Miidiyaaleen Habashaa guutuutti paartileen Habashaa guutuutti maal jedhanii irratti akka duulan hin beekna. Muummichi ministeeraa dhimma san paarlaamaa irratti kaasuun ani na rifachiisa na gaddisiises akka obboleessa tokkotti nama kanaan akka obboleessa kiyyatti ilaala. Yeroo barbaadetti waan immoo wal bira kaa'anii jira. Yeroo barbaadetti waliin haasofne kana qabbaneessa kana sirreessa jechuu waan danda'amu jechuudha. Garuu muummichi ministeeraa paarlaamaa irratti dhiyaate threaten bifa dangerous ta'een ani kaleessa namootatti maalan himaa ture namootatti dhiyaatanittis akkana jechuun qabu ture. Paarlaamaa irratti bahee nu doorsiisuu yaaluu hin qabu ture. Osoo rabbiin fideeti wanni tokko qaama biraatiin illee irratti kan godhamu taate isatu sababama.
waan akkana paarlaamaa irratti ifatti waan akkana dubbachuun ana irratti dhiisi nama biraatti irratti ifatti godhuun doorsisni akkasii suni sirrii miti. Baay'ee rifadhee baay'een gaddeef jechuudha. Amma immoo akka hubadhutti komishinarachis gubbaadha kan ajajan jedha isaa ol nama eenyu akka jiru hin beeku ani. Amma wantoonni nama shakkisiisan baay'ee jira. Kanarraa kaanee muummichi ministeeraa ajaja kennee hin beeku ani. Garuu haasaan isaatii fi tarkaanfiin kun guyyaa tokkotti waa malee mani naaru. Guyyaa tokkotti walirratti ta'uun isaa ani ajaa'iba natti ta'a. Yoo too much of a coincidence doorsisni akkasii kenname itti aansee immoo tarkaanfiin akkasii galgala fudhatamuun addaan yoo ta'e uummanni Oromoo haa murteessu. Adda natti fakkaatu ana garuu. Garuu amma gama dabballee ODP'tiin kan ka'aa jiru attamitti dafanii ofitti fudhatanii miidiyaan biyya alaa hedduutu jira. Kan paaspoortii biyya alaas qabanii warri owners isaan jedhanii nama biraatu hedduutu jira. Maaliif ofitti fudhate Jawaar kan jedhu jira. Akkuma jarree bashaa sun mangaa gaa'eedha maa ofitti fudhatan jedhan sani kaa. Daa'imaa kaleessa yoo dhaggeeffatte sun hin galaaf. Miidiyaan biyya kana keessatti jiru kan bitaa mirgaa itti duulamaa jiru kamtu jira OMN malee. Torbaan darbe kana keessa mootummaan naannoo Oromoo Amaaraa, paartiin naannoo Amaaraa, Izeemaan, meeqaan tam miidiyaaleen Habashaa every day waa'ee lammummaa kiyyaatti kan dubbatan waa'ee OMN nuuf haa cufamu Jawaar nuuf haa hidhamudha. Muummichi ministeeraa ammoo kaleessa maquman dhahin malee uummatatti deebisaati agarsiisa. Maquman dhahin malee waa'ee kiyyaaf waa'ee OMN akka dubbatu Rabbi sodaadhaan jedhaan ijoollee ODP'tiin Rabbi sodaadhaa osoo beekan namni afaan Amaaraan beeksisanu jala muree dhaga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf muummichi ministeeraa kan godhe ifatti maaliif godhe namni gariin jara gammachiisuudhaaf jedhachaa ture kaleessa. Ani immoo jara gammachiisuuf isaa taatu nuus doorsisuudhaaf haa taatu paarlaamaa irra dubbachuun qabu ture. Ani isaaf yaaddaa ture kaleessa isaaf maaliif waan Rabbiin beekamu. Diina baay'ee qabna akka Oromootti. Diinonni akka wal nyaannu barbaadan baay'ee. Isaan keessaa tokko waan tokko osoo irratti godhe qubni isa irratti waan deemuuf kana jechuun qabu ture. Namoota gurguddaa nu jidduu jiran walitti dhiyaannutti kana himaa ture jechuudha. Kanaaf suni inni keessan turre kan jedhu jechuun wanni inni jechaa ture waa'ee miidiyaa kanaatii mitiin natti fakkaatu irratti. Tarii gara mootummaa naannoo Amaaraatti rakkina naannoo sana jiruutiif yeroo bilbilee dubbifnutti guyyaa tokko eeggannaa jedhanii turan. Tarii kana wajjin wal qabataan ala. Tureedha gara olmoos waggaa tokkoof deema. Ifatti hoogganoota ODP irraa kan dhagayaa ture jira. Paartiin naannoo Amaaraa walgahii hunda irratti ajandansii jedhamaa ture. Kun icciitii miti. Nurraa hidhaa biyya nurraa baasaa OMN nuu cufaan dhaabbileen Amaaraa hundumtu duula akka turan muummichi ministeeraa beeka. Pirezidaantiin Oromiyaa beeka. Warri nageenya irra jiran beeku hundumtu beeku. Icciitii miti. Dheengada kan isin dhageessan sun dhumarratti waggaa Rabbiin afaan inni godhu baasan malee ifatti waan kan dubbataa jiran jechuudha. Zeemanis akkuma duraan jette tibbanumatti ibsa tokko baasee ture. Meegaa namoonni baay'een sila bilbilaan kan cinqaa turanii dhimma kana wajjin wal qabatee hidhamee kan immoo miidhaan irra gahee hospitaala seenee wanta akkasii kan jedhan jira. Kana wal qabatee wanti sirra gahee jira amma. Ani dhabnee nagaan qaba. Rabbii fi security dhaaf galannee haa gahu. Dhugaatti nama ijoollee kana dhaloo bakka dhaloota isaanii hin beeku. Oromummaan alatti ani hin filannee mootummaatti filee as fide. Lubbuun kiyya harka isaanii jira. Ijoollee kanaan miti beekan wal beeku ani. Warra isaan ajaje kanaan wal beeka. Lubbuu kiyya harka malaakuu harka dammallaa harka biyyiin kaa'e malee ijoollee kanaa miti. Garuu ijoollee kana kan ejjennoo isin dhageessan san agarsiise hojii isaanii riskii godhanii even lubbuu isaanii riskii godhanii
kan hambisanii jiranii yaalii adda addaati halkan guutuu naannaa turanii qeerroonni socho'uun ijoolleen cimuun hambisee jira anan gammatti nagaan jira jechuudha. Gaariidha amma yeroon sifaana biiroo keetti intarviidhaaf taa'e ala kana qeerroon marsee jira qe'ee kana mee sanatti otoo hin darbin dura sila waa'ee muummicha ministeeraa haasaa isaan irratti godhan sana waa wal qabatutu jira. Yeroo baay'ee muummichi ministeeraa miidiyaa biraati yeroo isaan faarsanii akka fakkeenyatti warra biraatiif ta'a jedhanii dubbatantu jira. Garuu gama OMN'tiin immoo hanqina sanaa qabna moo maal inni rakkinni gara OMN'tiin jiru akka seera broadcasting biyya kanaa irratti dhiibbaan jira moo sana hin hordofne moo maal irraa ka'uudhaan miidiyoota biraa yeroo leellifamanii yeroo baay'ee OMN akka rakkina waan qabu tokkotti kan laalame. OMN uummanni keenya kan beeku qabu muuxannoo gahaa qabna. Maaliif ibidda keessatti bilchaanneet kan dhufne beekta. Biyya Ameerikaatti hojjechaa turre. Saatalaayitii Israa'el irraa fudhachaa turre. Kaanadaa irraa dabarsaa turanii. Kaayiroo irraa dabarsaa turanii. Seerotaaf sirnoota biyyoota kanaa hunda eeguu qabna turre. Ibn yeroo tokko Kuweetii fi Israa'el irraa dabarsaa turre saatalaayitii. Rakkoon seeronni lamaan sun waan wal faalleessuuf rakkoo keessa turaa turre jechuudha. Seerota kana hunda eeguu waan qabnuuf wayyaaneen immoo ganzaba guddaa itti baaftee loobii gruuppii loo firmii qaxartee faayinaansii keenya hojiin keenya hiikamee ilaalama ture faayinaansii keenya hordofuu ture jechuudha. Kanaaf seera kan as geenye biyya Ameerikaa keessattis biyyoota biraa keessattis kan as geenye faayinaansii keenya sirriitti eeggachuudhaan seera biyyoota hedduu kan biyya tokko akkuma osoo hin ta'in ethiksii safuu jechuudha. Safuu miidiyaatiif hawaasaa eegneeti. Qabsoo hamaa san keessa kan dabarre jechuudha. Biyya kanas waggaa dhufnu toleeraan fa'aa beeku atilee boodara dhuftee atiin biraanuu ture dura kan dubbanne kana jechuudha. Biyya kanatti fakkeenya ta'uu qabna. Sababa tokko diina akka qabaannu beekna turre. Gara mootummaa irraayis gara humnoota qabsoo Oromoon barbaanne irraayis diina qabaachuu waan dandeenyuuf yeroo harki nu dhawamu sani beeki. Faayinaansii keenya of eeggannaa guddaa editooriyaalii keenya irratti of eeggannaa guddaa akka godhamu. Kanaaf broadcast authority irraa yookiin abbaa taayitaa broadcastii biyya kanaati irraa daayirektarri hanga qeetitti dhufanii nu galateeffatan. Dhiyeenya kana garuu wanni jijjiirame jira uummanni kan beekuu qabu. Miidiyaa isaas tikfachuu waan qabu. Dookumantarii tokko dhiyeessinee turre. Ajjeechaa asaasatti namni 9 ajjeefame namni 23 badaa'e yeroo mormii guddinaa yeroo mormii uummataa. Gabaasa sanarratti himannaan dhiyaate bifa seera cabseen broadcast authority irraa xalayaan nutti barreeffame. Xalaa saniif deebii gahaa deebii isaan barsiisu barreessineef. Itti aansee actually ani immoo gorsa miidiyaa hundaaf ergan jedhee Facebook irratti maxxansee ture. Bifa gorsaatiin nutti ergan. Edaan miidiyaa biraatiin hin ergamne nu malee. Achi keessa akka yakkaatti kan kaasan alaabaa abaa'uu mul'iftanidha. Daddabalataa dhufte jechuudha. Odoo kana teenyee haasayaa jirru maali wanti deemaa jiru qorachaa turre. Miidiyaalee iddoo gaafa isaaniif hin ergamne. Maali wanti deemaa jiru. Maaliifi miidiyaan naannoo Amaaraa waan jedhe qaba ture. Broadcast authority'n akeekkachiisa kenneera. Akeekkachiisni nu ga'e hin jiru. Jedhanii dubbataa turan. Odoo kana jirruudha kan muummichi ministeeraa paarlaamaa irratti dubbatan kan nutti as ba'e jechuudha. Kanaaf nuyi faaruu nama tokkootiifis hin hojjennu. Dhugaa uummata Oromoo karaa dhugaatiin baasuu qofaaf. Muummichi ministeeraa nu faarsee nu faarsuu baate nu irraan kaa'anna. Seera biyya kanaa sirriitti beekna. Seera biyya kanaa qofa osoo hin ta'in biyya kana keessatti galmoofnee broadcast goonu malee saatalaayitii kontiraata ammas biyya Awurooppaa irraa qabna. Biyya Israa'eliif Awurooppaa irraa qabna. Seera biyyoota saniitti eegnatti kan hojjennu. Kanaaf gama seeraatiin uummata Oromootiin gaafadhan. Uummata biyya kanaatiin gaafadhan. Sagantaan OMN kan seera biyya kanaa cabse, kan etiksii miidiyaa cabse, kan safuu uummata Oromoo cabse hoo jiraate nuuf haa dhiyaatu. Himannaan nurratti dhiyaate ajjeechaa qamaan irratti hojjetamu maa gabaaftaniidha.
yakka qondaalonni OPDO ummata ficcisiisanii ol muudaman godhan saaxiluu keenyafi kan himatamne san qofaa miti dhiheenya kana immoo waa'ee walitti baquu paartiilee irratti sagantaa hojjechaa waan turreef aariin muummicha ministeeraa sanii wal qabata jedhee sana mala doorsisnis saniin wal qabate jedhee sana mana malee ni abbuma fedhe Oromoo, Habashaa, Faranjii, Chaayinaa, Jaappaan afaan isaaniitti sagantaan keenya hiikamu kan miidiyaalee Habashaa hiikamu yoo keenya hangana jallatee seera cabsuu miti daangarratti as siqee jiraate ani haa fannifamu. Gama qondaaltota naannoo Amaaraa wajjin hin carraa argadhee yeroo Bahir Daar deemetti yeroo haasayetti waa'ee qimaanti faga'u hin gabaasina sababa sanaan biyya bulchuu hin dandeenye kan jedhudha. Hin gabaasina amma wanti as deemaa jiru kuni sanarraa ka'eeti isaanis keessattuu teekni isaanii dhiyeenya kana gaafa wal arginu tokko jira kan jedhee akka bifa dhaadannaatiin dubbate. Kanan gabaasina jechuun kun kan fiilmii sanaanis wal qabate attamitti akka seera miidiyaatti ilaalta. Baay'ee carraa inni beektaa ateessanis toleeranis asirraa kaatee Bahir Daar deemte rabbitti araaramu pirezidaantii isaanii handhuura isa wajjin itti gaafatamaa nageenya wajjin qaamota mootummaa hunda wajjin okay dhimma naannoo keessanii kabar godhuu barbaanna. Bifa isin irratti rakkoon uumneen garuu bifa dhugaan hin dhoksamanii akkamitti haa goonu hariiroo Amaaraa Oromoo irratti bifa kamiin waliin hojjennettanii mari'attan akkasuma akkasii miti. Mariin kun hundi godhame anis honganoota isaanii kan lubbuun jiraniif kan darban hunda wajjin waliin haasofne akkamitti haa gabaafnu inni lafa keenya. Wanni isaan jedhan garuu hin gabaasinaadha. Waan qimaanti hin gabaasinaa. Waan agaw hin gabaasinaa. Waan Oromoota walloo hin gabaasinaadha. Nummoo miidiyaadha. Miidiyaa saba cunqurfamaati. Cunqursaan maal akka ta'e beekna. Cunqursaan maal akka ta'e kan dhaabanne cunqursaa irratti qabsaa'uudhaafi. Cunqursaan saba keenya qofa miti saba biraas biyya kana keessa cunqurfamaadha. Rakkoo saba biraati irra gahu yeroo namni 60-70 achitti dhufu miidiyaan biyya kana miidiyaan mootummaa waan tokko hin jedhu. Dirqama qabna hin gabaafna. Kan Oromiyaa keessa hin gabaafna. Kan Affaar hin gabaafna. Kan naannoo Amaaraas hin gabaafna. Hin gabaasinaadha. Ejjennoon muummicha ministeeraatis hin gabaasinaadhaan tokko walirratti ta'e jechuudhaan kaleessa. Gaariidha mee kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya egaa haala yeroo ammaa kana ilaalchisee keessumattuu halkan edaa akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti waan naannoo mana jireenyaa Jawaar mudatee ilaalchisneeti kan mari'ataa jirru. Jawaar yeroo ammaa kana naannoo mana jireenyaa keetii kana qeerroodhaan fi walumaa galatti uummata Oromootiin marfamee jira. Iddoo adda addaattis immoo Jawaar maal ta'e kan jedhuudhani sochii guddaatu Oromiyaa keessatti akka jirudha gabaasni tokko tokkoo fi karaa bilbilaatiin kan dhagaa jiru. Yeroo wanta akkasii uumamu namni halkan sanatti iddoo jiru wal waamee akkanatti qe'ee dallaa ta'ee eeguun siifis haa ta'u Oromoodhaaf ergaa maalii qaba? Ergaa ifaa kenna. Oromoon roorroo ifatee jira. Roorroo mootummaas kan gartuu kamiyyuu. Uummata keenyaaf waan tokko lafa kaa'ee ibsuun barbaadan. Ani warra ODP kanatti itti dhiyaadhuun firummaadhaan yoo nama ta'e malee diinummaa isaaniitiin nama ta'u. Miseensonni ODP godina jiran magaalotarra jiran ergan biyya kanaa dhufe maal akkan hojjechaafi ture maal akkan isaan gargaaraafi ture beekan. Wanni ani itti balleesse yoo jiraate uummata Oromoo bal'aa dhiisi. ODP wanni ani isaanitti balleesse waan beeku baay'ee jira kan callisu. Duulli Habashaa gama hedduudhaan godhaa jirtu kun waajjira ODP fi waajjira muummicha ministeeraa keessaa kan qindeeffamu beektaa. Itti hime dhiisaa waan kana dhiisaa alagaa foon hin kenninu. What did I do? Really maalin godhe ani maalin godhe ODP maalin godhe mootummaa kana maalin godhe siree jalatti qabu yoo taate malee qe'ee keessa deemee uummata irraa tasgabbeessuu yoo taate malee waan hin beeku dhoysee isaaniif kijibu yoo taate malee waajjirri muummicha ministeeraa nafxanyootaan guutamee osoo jiru
yeroo jaallamni hiriyoonni wajjin qabsaa turan u'u jedhanitti lakki gorsine deebifna malee gadi baanee uummata keenyatti kanan himu daasporaa wala dhaqee nan kijibe dhugaan siin jedha what did I do maalin godhan maal godhuun qaban ture durarra ce'umsi kun akka milkaa'u fedhii waan hin qabuuf Oromoon wal diinoomsuun qabu jedhee waan amanuuf ilmi namaa opidiyoon kan jallatte sababa olaantummaa wayyaaneetiin olaantummaa wayyaanee kan kuffisnu taate hin sirraa'u hiree kennuufii qabna ce'umsa kana isaan hoogganuu qabna jennee hoogganootan kabaju dura dhaabbadhe ummanni keenya osoo falmu ummata keenya fudhachiisuu irratti gahee guddaan taphatte ergan dhufee lammaan nama jiru warqanaan nama jiru ragaa ba'uu danda'an Minisootatti maal akka haasofne hin dhufiin jedhanii jaarsota nama shannatti ergan no yeroo injinar Simanyoon du'e booda beektaa no ani galuun konfidensii uuma daasporaan akka galu godha warri isin jeequu barbaadan abdii akka kutan godha jedheen ciniinnadhee biyya kana dhufe ergan dhufe OMN parsantii 10 hojjedheen beeku qaama nageenya wajjin qaama siyaasaa wajjin halkanii guyyaa isaa wajjin xaaruu malee maali wanni ani beeku what did I do kanaan galinan maali wanni ani abai godhe maali wanni ani mootummaa kana godhe maali ummanni keenya beekuu kan qabu rakkoo dhuunfaa tokko Abiyyi Raayis nama irraa hin qabu an arrallee akka buleessatti laala yeroo na yaamanitti waan nyaachuu afaan ol qabadhe lafa kaayatan bira dhaqa tarii adeemsa siyaasaa waan qeeqtuuf yes qeequu duratti garuu adeemsi paartiilee sabaa diiganii paartii qeenxee tokko jaaruudhaa dongora akka ta'e naaf inni kophaa teenyaa somneera san booda gameessa Oromoo tokko hojii dhaqnee itti haasofneerra walgahii irratti koree hojii raawwachiiftuu isaanii tokko this is wrong dura Oromoo wajjin teenyee haa mari'annu haa bilchaatu Oromoo diiga sablammiin walitti nu buusa sirna federaalizimii dhiigaan dhufe kana jeopardize godha muummicha ministeeraas rakkoo keessa galcha keessaan waywaannee dadhabnaan itti deemame doorsisni eegale narratti osoo hin ta'in by the way doorsisni narra eegale warra ilaalcha akkanaa morme ODP keessatti ta'iibaa makiina irratti cabsan hayyaman qabu maqaan dha'u nama biraatiin wartaaddaratti erganii si ajjeefnaa jedhanii callisin jedheen kuni gadi ba'uun qabu jedheen jaarsota walitti fuudhee nama loltuu sanitti nama ergisiisee afaan qabsiisee qaba ukkaamsaa waan kana ba'uun qabu uummata keenya keessaa jennee ittiin deemne har'ammoo gamanaan dhufte mormeera har'as yoo kan ta'u taate dhaaba sabaa jaaruudhaaf bara Oromoo waan jedhamu kana gadi baasuudhaaf ilmee itti wareegne beektaa ati Oromoodhaa jechuudhaaf yeroo jaarraan faan qabsoo keessa turan okay ati Oromoodhaa jechuudhaaf akkamitti ati Oromoodhaan jeenam dhumaa ture achi kaanee sadarkaa kan nageenye akka sabaatti waan gabroomneef akka sabaatti gurmoofneef akka sabaatti amma arganne tan arganne ammas gaafiin Oromoon deebine Oromoodhaan bar gaafii kee oobsii amma sii deebi'uun qabu yeroo kenniif jara kanaaf jechaa jira yeroo gaafiin Oromoo hin deebiinitti okay yeroo gaafiin Oromoo hin deebiinitti yeroo sirni federaalizimii hin fidinitti yeroo naftanyoonni ol ka'anii mataa nutti raasan kanatti sabummaa jabeessuu malee charmaalee sabaa jabeessuu malee diiguun Oromoofis gaarii miti ODPfis gaarii miti biyya kanaaf gaarii miti sabaaf sablammoonni akka humna sirna mirga sabaaf sablammootaa eeguutitti nu laalu akkasni nu laalu har'a edaa isinis akkuma Tigree amma hogganoota Tigreetiif Amaaratitti aangoo yoo qabattan nu cunqursuu barbaaddu jedhanii nutti ka'u walii keenya wal nu lolchiiftu saboo sablammootaa wal nu lolchiiftu jedhee barreesseera ifaan ifattan barreesse hami duratti nime baase yaada mormu isaanuu miti yaada mormu kan jedhe yaada mormuun tokko doorsisuu maaltu fide
Paarlaamaa tabaru maaltu fide? Halkaniin wattaadara nama biraa baasanii durii namatti erguudhaaf qophaa'u maaltu fide? Why? Yeroo xaarree dhaabbilee kan walitti fidne Oromiyaa keessatti dhaabbileen aangoo hir'atan sadarkaa federaalaatti hunduu seenii nama tokko bakka bu'atanii ajandaa tokkoon adeeman jennee halkanii guyyaa itti xaaraa jiru kana keessatti yaanni an jedhe ta'uu baannaan walitti dhiyaannee wal amansiisudha. Wanni garuu beekuu qaban warri ODPs muummichi ministeeraas uummanni Oromoos kan beekuu qabu. Oromoo Oromummaaf Oromiyaa teenya irra takku takka of duuban deebinu. Kan ammoo beekneeti. Qabsootti waggaa seennu ciffaraadhaaf miti lafa dhiituudhaaf miti. Wareegamaaf of qopheessineeti. Wayyaanidhaan kan wal lolle waan isaan Tigree ta'anii miti. Uummata keenya waan saamaniif. Mirga ofiin bulchuu uummata keenya waan saamanii waan sarbaniif. Abbootiin keenya EPRPdhaan kan wal fixaniif EPRP namaa waan ta'eef miti. Mirga sabootaa waan hin fudhataniif. 2005 yeroo filannoo qinijjiitti uummanni keenya kan dhaabateef dhalattoota isaa waan ta'aniif miti. Filoosofiin ejjannoon isaan ittiin deeman saba keenya kan miidhu sirna federaalizimii kan diigu waan ta'eef izeemaa waddaan kan ture dhaabannu biraan waggaa guraagee waan ta'eef miti. Ilaalchi ittiin deeman saba keenya biyya keenya waan taane mormina. Har'as yoo kan taate yaanni dhaabbilee sabaa diiganii dhaaba qeentee dhaabna jedhu dantaa saba keenya kan aarsaa itti kafalle. Ijoollee caccabte hanga ammaa mukaan hidhattee deemti mootummaan kun wal'aanne jennee loluu hin gaafanne ce'umsi kun amma haa milkaa'u jenne. Manguddoonni keenya waggaa 45 bosona keessa rakkataa turan lafarra kophee dhumtuudhaan deeman mana nuu kennaan jenne. So garuu gaafii afaan Oromoo gaafii Finfinnee gaafii maaliin nu deebisaan jenne waan irra geenye garuu waan Oromiyaa Oromummaa miidhaa irraa dhaabadhaadha kan jenne. Kuni akka hamaatti ilaalamnaan halaalamu. Kuni doorsiisaan nu saaxilaan halaalamu. Kuni du'aaf nu saaxilaan immoo du'uudhaaf qophiidha. Meegaa ammas garuma uummata alaa kana qe'ee keetuu marsee iddoo adda addaati yeroo ammaa kana sagalee keetuu dhaggeeffataa jiruu fi ammallee bilbilee maalirra jiru jedhu kanaaf waan tokkotu jira. Halkan yaa'e namni kun doonni yaa'e hin beektu naannoo kanatti wal ga'ii iddoo adda addaati walitti yaa'eeti bilbilaan zoonota adda addaa yookiin godinaalee adda addaa aanaatii adda addaa irraa kana goonee kan jedhutu jira. Maalinni uummanni akkatti nama kan akkanatti yeroo tokkotti akka kanniisa gaagura isaatii tuqaanii tokkotti kan uummanni kun yeroo tokkotti akkanatti ka'ee maaliif sitti fakkaata? Gaaguratti tuqame, Oromummaa isaatti tuqame, Oromiyaatti tuqame, hin arrafame, hin salphate. Minilik isa fixe, harmaaf harka isaa mureetu goobanee namni kuma 25 kan madaa'e hin wallaanamne bara. Namni kuma 5 kan irraa dhume maatiin hanga ammaa sabrii hin goone gumaan kafalamuu fidhiisi. Maallaqni dhangala'ee yeroo godhamutti uummanni aareera. Har'a immoo bira darbame miidiyaa bu'aa naa buuse jedhee yaadu yeroo irratti gara uummanni kanaan ka'uun ajaa'iba ta'uu hin qabu. Yeroo baay'een jedha waan of jajuutti fakkaatu warri ODP kun beektaa. Biyya kana keessatti uummanni akka Oromoo dammaqe network ta'e jaaramee isaan liqaambar mikattil kana yaada no networking the modern way of organizing network ta'e yeroo kamiif haala kamirrattuu socho'uu danda'u kan immoo Oromoo ga'u hin jiru. Koyya facce irratti arganiiru ammas argaa jiru. Kanaaf tuffii jira. Of tuffachuun saba kee tuffachuun of tuffachuudha. It's lack of confidence. Uummata Oromoo akkana dammaqee jiru. Uummata Oromoo akkana cimaa ta'e moggatti dhiifnee orma jala wayyaanee haa taatu nafxanyaa haa taatu wanni eegeeraas nuuf shululuqnuuf hin jiru. Uummanni ergaa kana kan dabarsaa jiru jechuudha. Egaa
carraa argattee asii gadi yeroo baate carraa argatta jedheen abdadha. Uummata akkanatti iddoo iddoodhaa yaa'ee dhufee yeroo ammaa kanas jiru kan iddoo biraas taa'ee si daawwataa jiru. Fuulduratti tootti dhufte maal jettaan uummata kana? Waan jedhu osoon dubbanne olii galla. Onnee keenya wal bira jira. Dhiiga gootota wareegamaniitu nu keessa jira. Ijoolleen kun qeerroon kun hoggaas dhufu dhiiga obboleen keenyatti irra kan deemee dhufe. Dhiigaan wal keessa jirra. Oromummaan walitti nu hidha. Sabboonummaatu walitti nu hidha. Ofiif falmataa yeroo manni. Lubbuu kiyyaa miti. Ofiif simbooliidha malee waan biraati miti. Kanaaf uummanni kun baga of agarsiiftanii. Baga of agarsiiftanii. Baga hamma geessan agarsiiftanii. Dabanni Oromoon tuffatamu. Dabanni Oromoon dhidhiitamu. Darreera biyya kana keessatti. Never ever again. Never. Abadan biyya kana keessatti mootummaan fedhe yoo dhufe. Hitler deebi'ee yoo dhufe. Stalin deebi'ee yoo kan dhufu taate ummata Oromoo qoqqoodee gosaan amantiidhaan bulchuun hogganasaa jaamsee turuu hin danda'u. I believe this. Waanan beekuuf ummata kana. Nan beeka ummata Oromoo. Confidenceidhaan bakka hunda dhabadee kan dhabadee dubbadhu because I know my people. Ummata Oromoo ummata dhugaa qabu, ummata dhuga qabu. Ummata haqa namaatti namni yaameen jiru ummata kana. Garagaree socho'ee kan biyya sochoosaa jiru ergaan hiraafis alagaafis ta'uu darbuu qaba. ODP'fis darbuu qaba. Muummichi ministeeraafis darbaa jira. Dhaabbilee siyaasaa keenyaafis darbaa jira. Umman gabaan Oromoo jumlaa malee hin bittu hin gurgurattu. Tokkummaa Oromoo malee. Gosa murnaan qoqqoodamu hin bittu. Gabaan Oromoo sabboonummaa ofiin boonu saba ofiitiin boonu malee alagaa jala shuluqluqu hin fudhattu. Namni an Oromoon hoggana jedhe ummata Oromoo amanuu qaba. Ummata Oromoo dursuu qaba. Itoophiyaan Oromummaa diigaa, Oromiyaa diigaa, Oromoo xiqqeessaa, madaasaa itti tuttuqaa, diinota isaa faarsaa jaaramtu abadan hin jiraattu. Ummanni Oromoo kana beeka. Ana qofaa miti. Miliyoonaan wareegamuudhaaf qophiidhamti. Kana beekuu danda'uu qaba. Obboleeyyan keenya wal loluu hin barbaannu. Saba kamiinuu wal loluu hin barbaannu. In fact, lola rabshaa waca hin barbaannu. Waggaa 50 taarreera. Galaasaa hojii deegaa dubbataan ture. Uummanni faatii keessa seeneera. Hojjetachuu barbaada. Dalagachuu barbaada. Nagaan dalagachuu barbaada. Madaasaa tuttuquun barbaada. Yookaan inni gajjedhee akaafu. Madaa duuda isaatirratti mililik faarsaa tuttuquun barbaadu uummanni keenya. Kanaaf uummanni keenya kabajamuu qaba. Of kabachiisuudhaaf, hooggansa isaa eeggachuudhaaf, Oromiyaa isaa eeggachuudhaaf, Oromummaa isaa tikfachuudhaaf humna gahaa, tokkummaa gahaa, tarsiimoo gahaa, caaseeffama gahaa akka qabu irra deebi'ee mirkaneesseera. Kana immoo ittiin boonaan. Gaariidha. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammas turtii keenya Jawaar Muhammad wajjin haala galgala edaa uumame irratti kan mari'ataa jirru. Jawaar egaa haala amma mudate keessatti uummanni akkuma dubbanne iddoo adda addaatti sosocho'ee haalli kana dallansuu isaa dhageessaa yeroo jirutti darbee iddoo tokko tokkotti qaamolee nageenyaa wajjiniin haalli itti walitti bu'iinsa uumamee jira jedhama. Kanaaf maal ta'utu irra jiraata dargaggoota keenyatii fi qaamolee nageenyaa Oromiyaa keessattuu maal godhuutu isaan irra jiraata yeroo akkanaa keessatti? Manni keenya akkamitti akka injifanne yaadachuu qaba. Tokkummaa keenya cimsannee, dhugaa keenya qabannee, tarsiimoodhaan masakamneeti kan as geenye. Qawween osoo caalamnu, humnaan osoo caalamnu, ololaan osoo caalamnu, warra taankiin deemu kan jilbiiffachiifne jijjiirama kana finne sammuudhaan caalleeti. Ammas sammuu qabna, sammuun keenya hojjechuu qaba. Qabsoo nagaa, non-violent resistance. Diiguu, gubuu hin beekna. Kan nu baasu garuu sirna kan laaffisuu danda'u injifannoodhaaf nu dhiyeessu qabsoo nagaati jennee itti amanneerra. Har'a miti
gaafa sirni wayyaanee jiru. Har'a miti gaafa sun. Kanaaf uummanni keenya qabeenya barbadeessuu hin qabu. Qaamota nageenyaatiin walitti bu'uu hin qabu. Sabaaf sablammiitiin walitti bu'uu hin qabu. Diddaasaa, mormiisaa, miirasaa, nagayaan, tokkummaan walii fi saba isa keessa jiru kabajaa, poolisoota Oromiyaa fi qaamota nageenyaa kabajaa geggeeffachuudha qaba. Qaamonni mootummaallee akeekkachiisa kennuun barbaada. Uummanni biyya ofii bilisoomsee keessatti fedhiisaa, mormiisaa, tumsasaa agarsiisuun mirga isaati. Torbaan darbe yeroo muummichi ministeeraa badhaasa noobeelii mootu Oromiyaatti osoo Ormi kun taa'ee ilaalu Oromiyaatti bahee hiriira godhateera. Gammachuu isaa ibsateera. Har'a immoo aarii qabu ibsachuuf mirga qaba. Ugguramuu hin qabu, rukutamuu hin qabu. Poolisoonni keenya isin jaalanna humna ittisa Oromiyaati. Humna ittisa Oromiyaati. Biyya kana keessatti qaamni mootummaa ani itti boonuuf itti amanu jiraate poolisii Oromiyaati. Warri dura yeroo hamaa keessatti nutti makame qabsootti makame isaani. Har'as nama keessan hin tuqina. Uummanni keenyas poolisii hin tuqina. Qabeenya hin gubina. Uummata biraa saba biraa tiksa dhaabbilee amantii tiksa. Mormii keessan garuu dachii sochoosaa itti agarsiisa. Kana waan irra maru hin jiru gaheera. Utubaan hamma dhiiban hamma dhiisan qaba. Hamma dhiiban hamma dhiisan qaba. Qabsoo isaatiin jijjiirama dhufee masaraa inni bilisoomseen keessaa yoo arrabsamu diinni harka harma isa mure har'allee ittiin dhaadatamu yeroo ol faarfamutti ummanni keenya aareera aarii san baafachuu qaba. Gaddeera gadda isa dhagarsiifachuu qaba. Mootummaa kanarraa komii isa dhageessuun mirga isaati. Mirga isaa san bifa nagaa qabuun, bifa of eeggannoo qabuun, bifa saba salummoota walitti hin buunan, bifa qaamota nageenya walitti hin buunan ibsachuun mirga isaati. Kanaaf ODP'nis qaama mootummaa federaalaatis ummata keenya hin tuqina. Ummanni keenya isin hin tuqu. Ummanni keenya isin ilmaansaa jedhee kabee diina isin irraa dho'u kana dhiisti wayyaanee hamtuu saniyyuu hin tuqne. Qabsoo nagaa gaggeeffate. Arras mormii isaa haa gaggeeffatu. Qaamonni mootummaa dhimma kanarratti ibsa kennuu qaban. Eenyutu ajaja kenne kaleessa? Who gave the order? Sababni halkan walakkatti waraanni natti dhufee kana godheef maali? Sababnummaan eegumsi akka ka'uuf godhameef maali? Why? Kana qorannoon godhamuu qaba gara mootummaatiin. Ibsi gahaan kennamuu qaba. Warri yakka kana hojjate dhageedha jedhanii. Namoota dhageettii guddaa biyya kana keessatti qaban irraa influensii guddaa qaban keessaa tokko. Namoota mootummaa kanatti itti dhiyaatee tokko isaan beekuu fi wajjin hojjetu keessaa tokko. Ana kan influensii ammanaa qabu. Kan isaan wajjin yeroo hunda wal argu, kan wajjin nyaatu. Irratti shirri akkanaa dalagamnaan hogganoota keenya kan ammas isaanitti hin dhiyaanne irratti shirri hojjetamuudhaaf ta'u xiqqaa akka hin taane namni beekuu qaba. Wanni uummanni Oromoo gooyee baheefis kana jechuudha. We have to sit down and have a conversation. Akka Oromootti, akka Oromiyaatti ushururuun ODP irraan goonu gahuudha qaba. We need to sit down and have a conversation. Marii dhimma kanarratti hin mari'annaaf gaaddisa kan jaarame. Ji'a 5 kan goone. Why should we have done? Waraana bosonaa galchuudhaaf dajane. Waraana bosonaa galchuudhaaf jaarsota qabanne guyyaa guutuu balbala muummicha ministeeraa irratti taa'aa turre bara. Waajjira muummicha ministeeraa kan afxanyaan keessa akka feetetti nama keenya arrabsitu. San hundarra dabarreerra. Amma garuu we have to sit down. Taa'uu qabna. Ilaafedhaan teenye isaanis akka paartii bulchuutti warri mormitootas nuus warri as keessaa gahee qabnu laafutti dhufne bahe. Nama 5,000 itti gabbarree dhufne. Bobbaan afran kana 10,000 itti gabbarree dhufne waggaa 50. Obboleeyyan keenya hin sirra'an jenneeti malee akka amma godhaa jiranitti liixaaf kibbatti lolli akka hin dhaabanne hojjetama. Uummanni waan tokko beekuu qaba. Wanni qoratamuu qabu kan biraallee jira. Mucaan diina raas jedhamu itti aanaan marroo kan waraana wajjin galee nagayaan jiraatu bushooftutti ajjeefame. Poolisiitu ajjeese. Hin qoratamne hin beekamne. Reeffa isaa fudhachuuf torbaan hedduu ture. Kanallee beekuu qaba uummanni baasuu qaban.
tokko ajjeefamnee dhumuu qabnaan biyya kanatti. Biyya teenya irratti biyya dhiiga keenya bilisoomsine irratti no way kuni ta'uu hin qabu jechuudha. We need to sit down. Muummichi ministeeraas as deebi'ee mana keessa taa'ee mari'achuu qaba. Pirezidaantiin Oromiyaas qaamonni nageenyatis seera baasaa jiran. Seera intelligensii baasaa jiran. Namni intelligensii hoogganu namni intelligensii keessa jiru paartii siyaasaa hundarraa walaba at least waggaa 5 paartii keessa kan turre. Maali kanarra godhaa jiran? Muummichi ministeeraa qeeqneef wanti akkanaa kan godhamu taate no instituushinii walaba ta'e kan saba hunda ummata hunda paartii hunda nama hunda ifa walqixaatiin laalu ijaaruudhaaf kan qabsoofne. Hojiin akkanaa amma booda itti fufuu hin danda'u. Aan akka Jawaar Mahaammaditti amma booda fudhachuu hin danda'u. Nu gaheera jechuun barbaada. Tarii shoorrati gaaddisa dhaabbilee siyaasaa Oromoo walitti fiduudhaaf qabdu keessatti tarii dhaabbilee siyaasaa tokko mufachiiseera laata waan amma kana deemuuf sababa ta'uu danda'a kan jedhanii shakkan illee jiru. Sana wattamitti ilaalta? Ifatti wanti nuti himamee hin jiru. Dhimma kana waggaa yeroo 5 ol 6 deebisaa ture. Dhaabbileen hundi gammachuudhaan keessatti hirmaachaa turan. Garuu wanni achitti godhamaa jiruu fi wanni amma immoo paartilee PRD walitti baqsuudhaaf deemamu lamaan wal faallessuun isaa ifa. Sun dubbii yoo ta'e ani hin beeku. Sun dubbii yoo ta'e. Dubbii yoo ta'e mari'achuu qabna. Wal ajjeesuu qabna. Nu ilmaan abbaa gadaati jechaa. Qubatti qabneetti kolfaa turre orma bara. Yes or no? Nu ilmaan abbaa gadaati. Caaya odaa jala teenye ilaaf laadameedhaan mari'anneet furraa. Ani har'as uummanni Oromoo beekuu hin qabu. Balaan tokko yoo dhufe biyya kanatti Abiy duran du'a. He is my brother, my blood. Okay? Ani waan fedhe gala malee Oromoon Oromoo ajjeesuutti namanu. Oromoon Oromoo hidhuutti miidhuutti hin namanu. Kan alagaan nu miidhe, alagaan nu dhiite, alagaan nu ajjeese ni gaha. This is not acceptable. Ilmaan abbaa gadaati jecha. Ilmaan gadaati, ilmaan hoodaati, ilmaan sirnaati jecha. Wanni akkana ani kana lallabu ani by the way ani gammachuun qaba jiru biyya keessatti itti beerama duras. Arree hondoo hin gaabboon. Amma booda seenaan kana caalu wanni hojjedhu hin jiru. Ani kanan iyyu tokkoffaa tarkaanfiin akkanaa wal nu nyaachisu waan danda'uuf. Nu hin dabarraan nama nu duuba hafe wal nyaachisu waan danda'uuf. Lammaffaa aadaa gadhee ormaa irratti kolfaa turre sun nutti dhufaa waan danda'uuf. Sadaffaa akeeyni malaamalteedhaan Oromummaa Oromiyaa diiguudhaaf godhamu dhaabbachuu waan qabuuf uummanni Oromoo hayyoonni Oromoo hoggansi Oromoo gahee jechuudha qaba. Fireena qabu qabama. Egaa yeroo baay'ee yeroo namoota siyaasas haa ta'u namoota uummata biratti fudhatama qabanii dhiibban itti baay'atu. Keessattuu paaspoortii biyya alaa warri qabanii dhiisanii ba'anii deemu. Yeroo baay'ee dhiiseen deemuu biyya kanaa kan jedhu jira. Namoonni paaspoortii qaban immoo nu dhiisanii deemuu nutu nageenya biyya kanaatti rakkataa kan jedhu dubbatama gara mootummaatiin. Ati yoo dhiibban akkanaa kun sitti jabaatte maal goota? Ani bara paaspoora biyya alaa jaaladhee barbaadee miti. Itoophiyaa majibbiin yaanu paaspoortii san qabadheen deemaa ture. Na haaromsaa jennaan qabatanii embasii kootu jennaan dhiisee Ameerikaa paaspoortii biyya Ameerikaa fudhadhe. Yeroon biyya alaa turetti biyya baay'ee keessan deeme biyya 78. Gaaf tokko biyyan jiru sana abjooddeen beeku. Every day abjoon kiyya qeenxira dhumuuga bakka itti baradhee asan lafa daamaa ture. Waggaa jijjiiramni kun dhufu saffisaan kan hin dhufeef fixadheetiin dhufeen. Tokkoffaa wanni biyya alaa irraa eeggadhu. Baradhee duroomee maal jiraachuu hin danda'a. Ansaan hin barbaadu. Uummata keenya kiyya keessa beekumsa qabuun, dandeettiin qabuun, dhageettiin qabuun uummata kana tajaajiluun qabaa jedhee fixadheetiin reefu sitti meera. Yeroo an dhufu deemu naa yaadanii hoggansa jirus jaarsolillee dhufanii rabbi jedhin dhufinnaan jedhan. Murteesseen dhufeen. Warri na doorsisuu barbaadus
warri naannahee akkam ba'u barbaadus jala muree sabrii godhaan jedhaan. An Jawaar Mohammed biyya kana hin ba'u. Ana dhiisi reeffi koo biyya kana keessaa hin ba'u. Waadaan qaba. Eenyu ani ji'a sagalitti hin daladhe. Ijoollee sabiyyii ijoollee xixiqqoo wareegamte diina nu dhaabatte wareegamsaniin adda miti ani. I am proud biyya kana jiraachuu kiyyatti. Gammachuu gaariin qaba. Qilleensa biyya kiyyaa irratti uummata kiyya jidduutti umrii xiyya hanga hafte beekumsan qabu dandeettiin qabu uummata Oromootu Oromiyaa. Uummata biyya kana gargaaruun barbaada. Kana immoo abbaan fedhee jaba baase. Amma addatti rasaasa yoo kan naqaban taate ijan libsadhu. I will be happy. Koflaan du'a. Malee biyya kana bineensatti dhiifnee biyya keenya deemna. Waggaa 50 deemneerra. Gammoojjii Somaalee keessa, gammoojjii Arabaa keessa, qorra biyya alaa keessa. No way. Amma booda qabsaa'aan biyya kanarraa alagaan ija babaafteef abbaan irree ija babaaseef dheessu uummata Oromoo ganuudha. Uummata Oromoo wajjin gatamna malee uummata Oromoo hin gannu. Never ever bakka. Kuni firris alagaanis beekuu danda'uudha qaba. Kan mana keessaa abbaa irree ta'uu barbaadus kan ala keessa deebi'ee uummata Oromoo gabroomsuu barbaadus sabrii godhuu qaba. From now on Oromoon hin baqatu. Amma booda Oromoon gara takkitti hin deemu biyya isaatirraa Oromiyaa irraa dachee isaatirraa Finfinneerraa. Dhumne barbadoofna malee waan fedhe gala malee biyya kanarraa ajaa'iba natti keessattuu paaspoortii muummicha ministeeraa kaasuun waan waliin haasofne yeroo dheeraa. Ani paaspoortii Ameerikaa biyya ittiin deemuudhaaf malee biyya kiyya ittiin ganuudhaaf saba kiyya ittiin ganuudhaaf miti kan furan. Ani lammummaan kiyya Oromiyaadha. Biyya itti awwaalu Oromiyaadha. Kan na awwaalu immoo uummata Oromooti. Gaariidha egaa Jawaar Mohammed namoonni hedduu yeroo ammaa kanatti ergaatti dabarsaa jirtu akka hordofaa jiranii namoonni hedduus immoo kan baay'ee yaadaa turanii deebii akka argataa jiran abdiin qaba. Dhuma irratti mee namoota yeroo ammaa kana ta'anii iddoo adda addaa ta'anii ilaalanii amma akkuma dhageenyu ala kana namoonni kaan sirbaa jiru kaan immoo sagaleen isaanii dhagahamaa jira iddoo adda addaattis hordofaa jiru biyya alaatiis akkasuma. Mee ergaa isa dhumaa qabaatte fa'a. Qabsoo nagaa. Tokkummaa. Bilchina sammuu. Tarsiimoo. Masakamuu. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Diina keenya dursinee yaaduu danda'uu qabna. Tokkummaan keenya madda humna keenyaati. Sammuun keenya madda tarsiimoo keenyaati. Dhugaa kijiba kan hin daballe dhugaa keenya immoo qabachuu danda'uu qabna. Mirga keessanii falmaddaa. Nagaan godhaa. Poolisiin walitti hin bu'inaa. Qabeenya hin miidhinaa kan mootummaas kan dhuunfaas. Qaama nageenyaatiin walitti hin bu'inaa. Poolisiinis walitti hin bu'inaa. Makalaakiyaanis walitti hin bu'inaa. Qaamni nageenyaas nama keenya hin tuqinaa. Abbootii irreetii fi warra nama tokkotu maal naan jedhe nama qondaala ture biyya kanatti rakkoon biyya kanaa jedhe rakkoon biyya kanaa seerris tarsiimoonis imaammannis yoo ba'u nama tokko mataa keessa qabaa jedhe namni sun waa hunda beekaa jedhe umrii kuma tokko jiraata jedhe akka matu zoolaatti wanni akkasiin ta'u ummanni keenya waliin qaba waliin rakkanne waliin qabsoofne waliin as geenye gara fuulatti deemna. Yaanni jiru hin dhufa hin bilchaata ummata keenyaaf yoo kan ta'u taate waloodhaan murteessinee deemna. Ummanni keenya qeenxeedhaan warra fi osoo hin ta'in ummata gaaddisa jalatti waliin mari'ate gaaddisa qabatee gara fuulduraa deemudha. Hogganoota keenyaafis this is a warning. Hogganoota keenyaafis kan gara mormitootaa jiranis kan gara warra mootummaa jiranis kophaa fiiguun nama hin baasu. Ummata hoggansa isaanii malatti ummanni kun bar hoggansa dhaaba siyaasaatiin maletti qabsaa'eet kan bilisoome. Bilisoomeet kan alaa galchee kan wayyaana jalaa baasee kunoo nu hogganaa jedheen. Har'a garuu warri aangoo irra jiru humna harcaasaa akka humnaatitti akka sabaatitti waan kanaan deemu namatti ulfaata. Akka ODP osoo hin ta'in akka murna xiqqaa tokkootitti click
biyya geggeessuu danda'an. It doesn't work. I know it. I'm a political scientist. I'm a strategist. I know it. It's not going to work. Hin hojjetu kuni. Itti men jira. Warri hoggana keenya hoggana ofii aangoo irra jiran. This does not work. Hin hojjetu dhiisa kotta. Gaaddisa Oromoo jala caaya Oromoo jala deebi'a. Haa mari'annu. Wanna Oromoof ta'u dhiyeessuu qabna. Amma dheengadda baay'ee haa ture. Garii tokko naftanyaatti maxxanuu barbaada. Garii tokko wayyaanitti maxxanuu barbaada. Why? Ummata guddaa kana taane, why don't we propose, why don't we develop an Oromo alternative for this country? Yaala meera kan naftanyaa waggaa dhibba tokko yaala meera hin hojjenne biyya kanaaf. Kan wayyaanee waggaa 27 yaala meera hin hojjenne. Kan Oromoo haa dhiyaatu. Kan Oromoo immoo nama tokkoon hin dhiyaatu. Murna tokkoon hin dhiyaatu. Hayyuun saba, beekaan saba, hogganni saba waliin gadi taa'eet yaada cuunfee yaada san bilcheessee Oromoon erga fudhatee booda saba biraatiif dhiyeesse yaada saba biraa hayyuu saba biraas itti fidee madaalchisee bilcheesseet biyya ittiin jaara. Akkasitti biyya kan jaaru malee tokko tokkoon fiiguudhaan dantaa nama tokkoo qofa dantaa murna xiqqaa tokkoo qofa qabannee yoo kan deemu taate murni sunis namni tokkonis bakka tokkoon ga'u fiignaa hin kufa. Waan dhaamuu barbaadan. Look, hamma feete siif harkaa dha warmi hamma feete. Politics is about your constituency. Constituency kee si duuba jiraachuu baannan. Tokkummaa si duuba jiraachuu baannan. Si hubachuu baannan. Waan ati deemtuu saniin kiyya. Waan kiyya jedhee akka ofiitti kunuunfatuu baannan fagoon deemtu. Alagaanis harka si hidhee si wajjin fiigee kootii kee ol qabee gaafa laalee si biraa dhabe si ari'a. Because I know it. Narratti ta'eera. Akkuma kolleejjii fixeen maybe warri keenya kaabaa kun akka malee achi gara extreemitti deemaniiti. Jara kana mee barsiisuu qabna. Ignoransiidha malee arrogansii miti rakkoon isaanii. Hubachiisuu qabna DC dhaqe. Baay'ee na jaalatu. Baay'ee na hubatu. Baay'ee na dinqisiifatu. Harka na dheedhaanii kootii hoggaa wal qaban Oromoon na duuban jiru. Gaaf tokko waan Oromoodha jennaan falmaatti seenanii narratti duulutti seenan jechuudha. Ana qofa miti. Ati gurbaan tokko Taaddasa Birruu moomantii jedhee waan lafa kaayee Taaddasa Birruu kana jala darbeera. Hayilee Fidaa kana jala darbeera. Leencoo Lataa kana jala darbeera. Saba keenya yoo cimsanne saba biraa jibbuu miti. Saba keenya yoo cimsanne waan saba keenya yoo ol kaafne ka ormaa osoo hin tuqin jaalala saba keenyaa kabaja dhageettii saba keenyaa yoo qabaanne gara biraati kan jaalatu nu jaalata. Kan nu jibbullee nu kabaja. Ummata keenyaaf duuba waan qabnuuf. Ani jaalatamurraa hajaan qabu. Kabajamurraa inni hajaa qaba. Hogganni kabajamuu qaba. Cibcabaa miti hogganaaf kan ta'u. Kanaaf hogganni keenyas kan godhuu qaba. Uummanni keenya tokkummaa isaa cimsuu qaba. Chirichaaroo abbaa fedhe oolfatta gatoo taate chirichaaroo Oromoo akka Oromootti cabte akka Oromootti kaatee as geesse qeetti hin galiin amantii qeetti hin galiin warra kanaan si qoqqooduu barbaadu warra si gurgurachuu qircaadhaan naftanyaaf wayyaaniidhaaf borummoo faranjiif arabaaf si qircatee si gurgurachuu barbaadu malee nama dantaa keetiif dhaabbatu miti. Dantaa keetiif kan dhaabbatu kan tokkummaa kee irratti hojjetu kan sirratti abdannaa fi amaanaa qabu si amanu qofadha jechuudha. Kanaaf uummanni keenya tokkummaa isaa cimsatu hogganni keenya tokkummaa isaa cimsate gara fuulduraa deemuutu gaariidha. Konverzeeshinii kan immoo sitti deemuu qabna jechuudha. Gaariidha Jawaar Mohammed ibsa bal'aa nuu kenniteef hedduu galatoomii kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya marii Jawaar Mohammed wajjin goonirraa hubannoo tokko akka argattan abdiin qaba. Egaa waan kaleessa galgala uumame ilaalchisee dhimmi kan ilaalu keessattuu warri mootummaa kan irratti deebii qabna yookiin ibsa kennina yoo jedhanii sanas keessumsiisuudhaa fi qophii ta'uu keenya asumaan ibsuu barbaanna. Qophii ammaa fi yookiin turtii Jawaar Mohammed wajjin ammaaf goone kan raawwanna nagaan nu tura.